Kun miidiyaa bunaati. Akkam jirtu? Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii miidiyaa bunaa. Nagaa fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumatti isin haa ga'u jechaa qophii keenya argama bunaa jedhuun kan waliin turru ta'a. Egaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Jaallatamtootaa fi hordoftoota qophii miidiyaa bunaa immoo laayikii fi sheer gochuun qophii kana akka na gargaartan asumaan kabajaan isin gaafachaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Jimmaan bakka argama bunaati. Gosti bunaa Koffii Arabikaa jedhamuun beekamu godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Kaattaa Mudugaatti argame yookaan immoo dhalatee addunyaa mara waliin ga'e. Addunyaa irrattis gosoota bunaa Koffii Arabikaa, Roobustaa fi Laayiberikaa jedhamuun beekama. Kana keessaa Koffii Arabikaan 60 addunyaa irratti barbaadama. Kanneen hafan ammoo 40 qooda qabu jechuudha. Bunni hiyyummaa hir'isuu keessatti ga'ee guddaa kan qabudha. Jiruu fi jireenya hawaasaa keessattis baay'ee jaallatamaa fi fudhatama kan qabudha. Bunni nyaataa, bunni kabajaaf, bunni affeerraadha, bunni qorichaa, bunni jaalalaa, bunni araaraaf, bunni dadammaqinaaf, bunni madda jiruu fi jireenya uummataatiif, bunni nagaadhaaf, bunni dirree araaraati. Egaa waa'ee bunaa dubbannee fixuuf yeroo dheeraa nutti fudhata waan ta'eef har'aaf kanumaan raawwanna. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Bunaaf nagaa hin dhabina.